Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun walabummaa newsnetworkidha. Oduu yeroo kana qabnuun isinitti himaan dursama turreewwan oduu. Waboon zoonii kaaba shaggar injifannoo galmeessuu beeksise. Walta'iinsa hidhattoota naannoo Amaaraa fi raayyaa ittisa biyyaatiin haleellaan poolisoota humna addaa Oromiyaa irratti raawwachuun dhagahame. Uummanni Oromoo Walloo haala hamaa keessa akka jiran gabaafame. Itoophiyaan biyya Saharaa gadii keessa gaazexeessitoota hedduu hidhuun sadarkaa lammaffaarra jiraachuuf CBC'n gabaase amma oduu bal'inaan. Waboon zoonii kaaba lixa shaggar injifannoo galmeessuu beeksise. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon aanaa dagam ganda leelisaa abbaa gaaleetti diina hedduu ajjeesuu fi meeshaalee adda addaa diinarraa hiikkachuusaa beeksise. Muddee 9 bara 2021 godina Salaalee aanaa dagamitti waraanni bilisummaa Oromoo waboon tarkaanfii humnoota diinaa irratti fudhateen injifannoo bareedaa galmeesseera. Aanaa dagam ganda leellisaa abbaa gaaleetti hidhattoota diinaa barbadeessuun meeshaalee waraanaa hedduu qabsoo bilisummaa Oromoof galii gochuu isaanii maddeen waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa gabaasaniiru. Haaluma kanaan kilaashii AKM 41 booji'uun akkasumas diina baay'inaan 6 ol taatu hidhannoo guutuu waliin jiraa harkaan qabaniiru. Bulchaan gandichaas lola sana keessatti qabamee harka waraana bilisummaa Oromoo waboo galeera jechuun maddeen gabaasaniiru. Haaluma wal fakkaatuun aanaa yaayyaa guullallee ganda daalatti magaalaa daalatti keessattis diina hedduu ajjeesuun meeshaaleen waraanaa booji'amaniiru. PKM tokko nyororroo guutuudhaan AKM 28 fi hidhannoo guutuu hedduu waliin booji'uun ajajaa waboo zoonichaa beeksisaniiru. Walta'iinsa hidhattoota naannoo Amaaraa fi raayyaa ittisa biyyaatiin haleellaan poolisoota humna addaa Oromiyaa irratti raawwachuun dhaga'ame. Jiraataan godina Wallagga Bahaa aanaa giddaa ayyaanaa tokko akka jedhanitti humni daangaa ce'ee dhufe hidhattoonni naannoo Amaaraa fi waraanni bilxiginnaa waliin ta'uun poolisoota humna addaa Oromiyaa aanaa giddaa ayyaanaa magaalaa Hangarguutee ganda 24 madheeffatan irratti haleellaa gaggeessuu fi dhimmichi wayitaammaa kana babal'achuun haala yaaddessaa irra ga'uu himaniiru. Humni raayyaa ittisa biyyaa ofiin jedhu kunis uffata gaggabaabaa yookaan qumxaa uffachuun hidhattoota naannoo Amaaraa waliin ta'uun jiraattotaa fi sabboontota aanichaa iraarsaa jiraachuun beekameera. Barbaachi jara kanaa maali jennee kan nuti gaafanneen namni dhaamsa isaa nuuf erge kun akka jedhanitti humnoonni kun wal ta'anii lafa asii hin qabdan Shawaa fi Wallaggi kan mootummaa naannoo Amaaraati jechuun haleellaa poolisoota humna addaa Oromiyaa irratti godhan jechuun dubbateera. Yeroo adda addaatti kaayyoo fi akeeka mootummaa bilxiginnaa uummanni keenya akka hubatuuf qaamolee adda addaan ibsamaa kan ture ejjennoon jara kanaa maal akka ta'e isa dhumaaf ofiin of ifoomseera. Kunis kaayyoo sirna qeenxee kan ilmaan Amaaraa qofa giddu galeessa godhatee sabaaf sablammoota biyyattii mararratti fe'uun dhala namaa bituuf ta'e hubatamuu akka qabu jiraattonni aanichaa himaniiru. Poolisoonni naannoo Oromiyaa kan hanga ammaa dubbiin kun isaaniif ifa hin taane eenyuuf akka lolaa jiranii fi kaayyoo eenyu dachee Oromiyaa irratti akka diriirsaa jiran of duuba deebi'anii ilaaluu akka qabanis hawaasni Oromoo waamicha taasiseera. Weerara lafa haala jabaan Oromiyaa irratti humnoota babal'ifattoota Amaaraatiin deemaa jiru kanas humnoonni poolisii Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo cinaa hiriiruun abbaa biyyummaa saba Oromoo mirkaneessuu keessatti gahee isaanii akka baanis jedhameera. Uummanni Oromoo Walloo alaamaa keessa akka jiran gabaafame. Kaaba Oromiyaa godina Wallootti dararaa cimaan hawaasa Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru ammaachaa dhufuun gabaafame. Magaalota akka Kamisee, Cirraattii, Caffaa, Haxaayyee, Sanbatee, Goobayyaa, Gammoojjii Qorii fi Baatee keessatti humnoonni Amaaraa uffata raayyaa ittisa biyyaa uffachuun namoota nagaa hedduu jiblaayyoo ajjeessan kaan irratti qawwee fi maallaqa hedduu saamaniiru jechuun maddeen walabummaa newsnetwork gabaasaniiru. Gaafa muddee 9 bara 2021 qofa magaalaa Ciraattii keessaa maqaa qawwee keessan galmeeffadhaa jedhuun erga uummanni dhugaa se'ee geessee qawwee 50 ol akka irraa fudhatan maddeen himaniiru. Namoota nagaa siyaasaa tokko keessa hin jirre dhibbootaan lakkaa'aman guuranii gara Shawaa Roobititti akka dabarsanis odeeffannoon achi argame mirkaneessuun hanga ammaatti namoonni kun ajjeefamuu fi jiraachuu isaanii wanti beekamaan tokkollee akka hin jirre himaniiru. Humnoonni Amaaraa kun uffata raayyaa ittisa biyyaa uffatanii irree isaanii irratti barruu zamachaa Minilik jedhu hidhatanii kan socho'an nama afaan Oromoo dubbatuu fi mallattoo Oromummaa kamiyyuu ofirraa qabu adamsaa jiraachuun beekameera. Magaalaa Xaayyee keessatti masgiida caccabsuun quraana cicciranii akkasumas qabeenya uummataa waan ta'e guutummaan guutuutti mana caccabsanii akka saaman maddeen ifoomsaniiru. Ilmaan Oromoo magaalaa Xaayyee keessatti obboleeyyan lamaan
qottoon iddoo tokkotti kan ajjeesan humnoonni finxaaleeyyiin kun Gobayyaa bakka jedhamu keessatti dubartii gudeedanii ajjeesuu fi baatee keessatti humnoonni Amaaraa fi humnoonni babal'ifattoota Amaaraa waliin ta'uun sababa Oromummaa qofaaf namoota hedduu akka ajjeesan maddeen keenya gabaasaniiru. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Kamisee keessatti humnoota Amaaraatiin saamichi guddaan uummata irratti ta'aa akka jiru mirkanaa'eera. Ilmaan Oromoo maqaa waboo fi juuntaa deeggartan jedhuun sarbaa mirga namoomaa hedduun Walloo keessatti adeemsifamaa jiraachuun jiraattonni matanii hawaasni Oromoo birmannaa atattamaa akka isaaniif godhuuf dhaammataniiru. Itoophiyaan biyya Saharaa gadii keessa gaazexeessitoota hedduu hidhuun sadarkaa lammaffaarra jiraachuu CBJ'n gabaase. Dhaabbanni idil addunyaa mirga gaazexeessitootaaf falmu CBJ jedhamu gabaasa bara 2021 isaa keessatti Itoophiyaan gaazexeessitoota 9 hidhuun biyyoota Saharaa gadii keessa lammaffaarra jiraachuu isaa ibseera. Committee to Protect Journalists CBJ gabaasa baaseen biyyoota Saharaa gadii keessa gaazexeessitoota hidhuun biyyi jalqaba irra jirtu Eertiraa ta'uu ibseera. Gabaasichi gaazexeessitoonni 9 Itoophiyaa keessatti hidhaarra jiraachuu isaanii ibsuun kunis waggoota muraasa dura fooyya'insa biyyattiitti mul'atee ture duubatti deebiseera jedheera. Waggoota 3 dura muummee ministeera Abiyyi Ahmad erga gara aangootti dhufee booda Itoophiyaan waggoota 13 booda biyya gaazexeessaan tokkollee keessatti hin hidhamne jedhamuun isheen yaadatama. Yeroo sanas guyyaan walabummaa pireesii addunyaa magaalaa guddoo biyyattii Finfinneetti kabajamee ture. Biyyoota Saharaa gadii keessaa Itoophiyaatti walabummaa pireesii akka malee duubatti deebi'eera. Mootummaan Abiyyi Ahmad gaazexeessitoota hidhuun Eertiraatti aanuun lammaffaa ta'eera jechuun CBJ'tti Daayirektarri Editoriyaalii Arleen Geetis dubbataniiru. Waraanni mootummaa federaalaa fi humnoota finciltoota naannoo Tigraay keessa jiran waliin gaggeeffamaa jiru hidhaa kanaaf sababa ta'uu himaniiru. Haaluma kanaan gaazexeessitoota hidhaarra jiran 9 keessaa 6 walakkaa ji'a onkoloolessaa eegaluun erga waraanichi ammaatee labsii yeroo muddamaa labsame kanneen hidhamanidha jechuun daayirektarittiin himaniiru. Mootummaan Itoophiyaa gabaasa CBJ'n baase irratti hangammaatti wanti jedhe hin jiru. Walumaa galatti ardii Afrikaa keessatti gaazexeessitoota 25 hidhuun masariin tokkoffaa yoo taatu Itoophiyaa fi Eertiraan 9 hidhuun lammaffaa fi sadaffaa qabataniiru. Akkasumas CBJ'n gabaasa isaa keessatti gaazexeessaan dhaabbata OBN kan ture Sisaay Fidaa kan naannoo Oromiyaa magaalaa Dambidollootti ajjeefame dabaluun caqaseera. Walumaa galatti addunyaarra gaazexeessitoonni 19 bara kana kan ajjeefaman yoo ta'u bara darbe keessaan gaazexeessitoonni 22 ajjeefamaniiru. Dabalataan gaazexeessitoonni 3 bakka waraanni jiru seenanii osoo gabaasanii 2 immoo fincila marfataarra osoo gabaasanii ajjeefamuu isaanii CBJ'n dabaluun gabaaseera. Indiyaa fi Meeksikoon biyyoota gaazexeessitoonni baay'inaan itti ajjeefaman jalqabaa ta'uun yoo dursan Burkina Faasoo, Somaaliyaa fi Kolombiyaan itti aanu. Chaayinaan waggoota 3 walitti aansuun hidhaa gaazexeessitootaan sadarkaa tokkoffaa yoo qabattu bara 2021 xumuramaa jiru kanatti gaazexeessitoota 50 hidheetti. Maanimaar, Masarii fi Veetinaam Chaayinaatti aanuun sadarkaalee itti aanan qabatu. Itoophiyaan ammoo akka addunyaatti hidhaa gaazexeessitootaan sadarkaa tokkoffaa kan qabatte yoo ta'u walumaa galatti addunyaa kanarratti gaazexeessitoonni 299 hidhamanii jiraachuu BBC'n gabaaseera. Isaan keessaa harka 14 kan ta'an dubartoota. CBJ'n lakkoofsi kun erga ragaa walitti qabuu jalqabeen as isa guddaa ta'uu fi biyyoonni adda addaas bara seera teeknooloojii haaraa itti baasan ta'uun dheereera. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu walabummaa newsnetwork qabannee sangammaa ture. Qophiilee afaan waliin turtii gaarii jenna.